Ashamaa harka fuuni jirtu hordoftoota waliin biyyoota bakka nagaa keessanii nagaa kootti galanii rabbii haa ga'u. Arras immoo callee odaa alaabaa odaatiin jechuudha. Callee xixiqqaa isa guddaa tanaan dura resin hojjedheera. Callee guddaadhaani har'ammoo callee xixiqqaadhaan akkamitti akka hojjetan waliin ilaalla. Afaan ataa yuutuubii kee saskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa na waliin ta'a walumaan hojjennu. Akkuma argitan kana callee tanaan dura hojjedhee jira. Kun immoo callee xixiqqaadhaani waliin ilaalla. Dursa limmoo akkatti qopheeffanneerra. Eegasi odaa haala kanaan qopheeffanneerra kuma callees eegasi odaa isaatti dureessa kanan dira. Dura odaadha. Deebisee kirrii lamaan harkaa asirra seenuuf kirrii kana allimmoo kana keesseessine dura isa kana seessuu wayya. Kirriin kun kan bakka tokkotti kirrii gara lachiyyuu jechuudha. Bakka tokkotti callee tokkorra seenuu qaba. Maaliif yoo jettan bareedu yoo hidhatani. Eegasii kanarra asirra kirrii kana deebisee bakka tokkotti nuuf fida jechuudha. Kirrii kana as bira fiduu baanne gargar nu jalaa deema jechuudha. Kirriin tokko garaan tokko garas deema. Odaan jidduu keessatti haala kana akka tafaa jechuudha. Yookiin callee tokkicha kana akkatti kirrii lamaan irra seessine jedhu akkanatti nu dhufa jechuudha. Hin bareeda. Akka argitan kana. Guddaa ta'e sanaan
akkatti xumurree jechuudha. Callee alaabaa abbaa gadaa haala kana. Haala kanaan baay'ee bareeda. YouTube kiyya amma subscribe, like, share gochuun dagatinaa nagaan naa bula. Bye bye.